Baga nagaan gara boruuf wanti deebitanii viidiyoo kanarratti tiitoriyaalii kanarratti wantoonni waliin ilaallu jalqabarraa kaafnee akkamitti student management yookaan school management system fuulii isaa jalqabaa kaafnee waliin hojjechuu dandeenya kan jedhu waliin ilaallaa. Viidiyoo kanarratti wantoonni jiranii baay'een isaa maalinni paartiiwwan gurguddaa iddoo gurguddaa jaatti qoonneerra. Iddoon jalqabaa seetingii configure gochuu wantoota kanaaf nu barbaachisan hundasaa configure gochuudha jechuudha. Ixaansinii immoo daashboordota kanneen akkas fakkaatan kana interface irratti kan jiran kana akkamitti manage akka gochuu dandeenyu hamma tokko akkamitti akka design gochuu dandeenyu admin template waliin integrate akkamitti akka gochuu dandeenyu ni ilaallaa jechuudha. Ixaansinii settingoota barbaachisoo ta'an fakkeenyaaf parentiin akka settingiitti dursee barbaachisaadha. Subjectiin, classiin, sectioniin, payment methodin kunniin hundi isaanii akkamitti akka galuu danda'an ni ilaallaa. Ixaansinee paartii sadaffaa irratti immoo user management keenya control goonaa jechuudha. Useroota nu barbaachisan control goonaa. Sanaa booda immoo barsiisaa user erga create goone booda useriin kun gosoota garaagaraa qaba. Useroota sanniin gosoota isaanii waliin qabne akkuma jiranitti manage ni goonaa jechuudha paartii sadaffaa irratti. Ixaansinee paartii afuraffaa irratti immoo eenyutu waa galmeessuu danda'a kan jedhu ni ilaallaa. Barsiisaan barataa galmeessuu danda'a. Kanaaf barsiisaan dursinee create goonaa jechuudha. Barsiisaa teacher kan jedhu kan teacher kan jedhu kana jala seennee barsiisaa galmeessinee daataawwan barsiisaa wajjiniin barbaachisan hundasaa register goosisnaa jechuudha. Ixaansinee parentiinis akkuma barbaadamutti odeeffannoo isaa ni galmeeffannaa jechuudha. Kanaaf wantoota baay'ee isaa asuma keessatti ilaalaa deemna. Amma waan baay'ee isaa dubbisinitti hin baay'isu diteelii hojii keessa seennee waliin hojjechaa deemna. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti na duukaa turaan siniin jedha. Dhuma irratti immoo boonasii qabna waan ta'eef boonasii san argachuuf immoo hanga dhuma viidiyoo kanaa yoo daawwattan argachuu dandeessu. Jidduutti garuu sakandii wayitiif boonasiin sun dispilay ta'a jidduu sanitti argattu jechuudha. Kanaaf na duukaa waan siniin jedha. Jalqaba irratti maal goona kan jedhu dursinee seetaappii softweerii kana yookaan siistema kana fayyadamuudhaaf maal fayyadamna? PHP framework fayyadamna. PHP frameworkiin coordinator fayyadamna. Coordinatoriin immoo baay'ee salphaa kan ta'e lightweightidha. Akkasuma immoo itti fayyadamuudhaaf haala mijataa ta'e yeroo salphaa keessatti applicationii guddaa tokko ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf more coordinatoriin professionally ta'uudhaaf around torbee tokko sa'aatii 16 yoo kennitaniif fuulii hojiirra oolchitanii waan hunduma isaa yoo practice gootan basic concept yoo qabattan waan hunduma isaa yoo qabattan fedhii coding yoo qabattan torbee tokkotti full professional ta'uu dandeessu jechuudha. Language barbaadan irraa gara language kana shift gootanii ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanaaf waa hunda isaa waliin ilaalla. Asirratti tutorialii kanarratti jalqabarraa kaafnee hanga dhumaa hanga professional taane sistema deploy goone interface irraa sistema irraa internet irratti baasutti waliin ilaalla. Na duukaa bu'aa. Jalqabarratti maal goona? Internetiin nu barbaachisti yookaan download godhachuu qabna jechuudha. Wantoonni download goonu jalqaba duraa fakkeenyaaf Google jennee search goona. Yeroo Google goonee search goonu jalqaba duraa maal download goona? Jalqabarratti coordinator download goona. Coordinator kan jedhu download goona. More haala ittiin download goonu dursawwan tutorialota darban irraa argachuu dandeessu. Jalqabarraa kaafnee maal akka gochaa turre jechuudha. Kanaaf jalqaba duraa as dhufnee maal goona download goosifnaa jechuudha. Download coordinator kan jedhu osuma dhufnee coordinator.com yoo jenne direct innumtu download version isaa akka download godhannu nu gaafata. Download kan jettu tanatti buuna coordinator.com yoo jenneen versioniiwwan 3 fi 4tu jira. More latest irratti baay'inaan afuraffaanis irratti hojjechuu danda'ama. Waluma fakkaatu basically wantoonni garaagaraa isaa hamma muraasaa jechuudha. Sun terminaalii fayyadamnee hojjenna. Kan ammoo interface fayyadamnee hojjenna. Akkasuma PHP'n keenya 7.4 ol ta'uu qaba. Including 8.2 illee include godhataa jechuudha. Kun immoo PHP 5.6 sanaa ol irratti fayyadamna. Amma garuu latest kan ta'e akkasuma immoo warra hojiiwwan gurguddaa ittiin hojjennee kanarratti buunaa jechuudha. Coordinator 3 kan download goona. Erga isa download goone booda maal goona? Extract goona. Ixaansinee asumaan wantoota nu barbaachisan kanaa booda wanti goonu asitti dhufnee erga isa download goone booda maal jennaani isa download ta'e san biradhanna. Asitti dhufnee download folder isaa kana ni banna.
faayila iddoo inni jiru san akka banu goona. Isa kana immoo maal goona? Extract goona. Copy godhanna dura. As dhufnee isa kan copy akkuma haala installation if configuration coordinator step darbirraa arguu dandeenya san haaluma saniin configure goonaa jechuudha daataawwan jiran. Sanaa booda eessa keenya HTML keessa htdocs keessa keenya XAMPP keessa htdocs keessa keenya. XAMPP keessa seenne htdocs keessa buufna. Sanaa booda asitti dhufne koodii keenya kan paste goona. Gaafa paste goonu fidee as nu kaataa jechuudha. Sanaa booda maal goona? Isa kana extract goona. Isa kana jechuudha. Extract goone koodii isaa asitti right click goone extract kan jettutti buuna. More baay'ee isaa clear goone hojjenna waan ta'eef hin muddamnu suuta jennee stepidhaan waan gochuu qabdan waliin gochaa deemnaa jechuudha. More daataawwan kanniin haala barbaannuun erga galchinee booda browser irratti immoo deemnee access goone run goosifnaa jechuudha. Extract gochaa jira. Amma inni extract godhutti walitti deebinaa jechuudha. Extract godhee xumureera. Kanaa booda isa kana keessa seenna. Faayila keessa folderatu jira waan ta'eef foldera kana hunda isaa copy goona. Asitti dhufne copy or cut gochuu dandeessu akka barbaadan gochuu dandeessu. Copy goona. Sanaan booda asitti deebinee isa kan jalaa delete goosifna. Right click goona. Sanaa booda new folder jennaan. New folderii kana school MS jechuun school management system jechuu kooti. Sanaa booda fideen paste godha koodii kana. Koodotaan copy godhe yookaan cut goone san paste goona as keessatti. Kanaa booda browser irratti deebinee localhost jennaani XAMPP keenya kaasuu qabna. Akkamitti XAMPP akka fe'uu dandeenyu immoo tutoriyaaliiwwan viidiyoota card irra jiru kanarraa yookaan description irratti kan barraa'ee jiru how to install XAMPP kan jedhu laaltanii fe'uu dandeessu. Sanaa booda amma sisteema keenya dimoon kana fakkaata. More dimoo osoo hin taane kan nuti barbaannu maalinni localhost jennee localhost school maal jenneeni MS jenne school. Kana jechuun asii maqaan keenya nuti barreessine kun sirrii miti jechuudha. htdocs keessa seenne right click goona or rename gochuu dandeenya. Asumatti rename copy goone as finnee localhost jennee asitti copy goonaa jechuudha. School SMS erga jennee booda school jechuu keenya school management systemidha. Dynamic rannoo godhee jira jechuudha. Coordinator installation finnee jira. Amma kan itti aanu immoo configuration itti deebina. Configure gochuudhaaf koodii kana bira dhufna. Koodii editor akkamitti akka feenu steepiiwwan garaagaraa more steepiiwwan barbaachisoo ta'an YouTube channel kanarraa how to install VS Code Sublime PHP Storm kan jedhu tokko tokko isaa laaltanii argachuu dandeessu. Anamma maaliin godhaa PHP Stormidhaanan koodii koo kan banadhaa jechuudha. Sanaan booda PHP Storm kana run opening godhaa kan barbaadan banachuu dandeessu. More an PHP Storm kun natti tola waan ta'eef isaaf kanaanan PHP Storm kanaanan banadhaa. I trust this hin jedhaanii sanaa booda more color isaa kana gara white ittiin jijjiiraa settingii keessa akkamitti dhandhee jijjiirraa as dhufna. Erga isa rangoonee booda maal goona as dhufnee koodii keenya VS Code editoridhaan banachuu dandeenya. PHP Stormidhaan banadhee sanaa booda configuration keenya bira dhannaa projectii keenya bakka jiru load goonee finnaa dabalsinee asitti school MS kan jedhu kan application keessa buuna. Sanaan booda application keessaa immoo config kan jedhu filannaa config keessaa immoo config.php kan jedhutti buuna. Laayinii 64ffaa bira dhannaa asii laayinii 64ffaa laayinii 26ffaa kana bira dhufnee faayila keenya kan configure goona as dhufnee isa kana copy goona paste URL keenya as dhufnee right click goone copy kan jettutti buuna. Sanaan booda code editoriitti deebina paste goona isa kan paste goona. Sanaa booda save goona iddoo kanaaf inneerra itti aansinee auto load kan jedhu jira. Auto loading keenya immoo
maal of keessaa qabaata? Jalqaba dura base URL, email, maal kanneen tokko library keenya kanneen ni galchina database email section as dhufnee iddoo kanatti paste goona. Iddoo kanaa copy goone line 54 irraa copy goone 61 irratti achi keessatti paste goona. Sanaan booda helper file kan jedhu 90 irra kan jiru kan line 90ffaa kana keessa kan jiru array keessa kana finnee asitti paste goona. File kana paste goona save jennaani. Sanaa booda configuration keenya kan auto load finnee jirra jechuudha. Ittaansinee amma kan nu hafummoo maalinni database dha. Database kan jedhu kanatti buuna gara gadi buuna. Sanaa booda garee gajjallaasaa kana jira. Database local host dha. Host name local host dha. User keenya root dha. Default local irra kan jiru password qabu. Database keenya school maal jennaani maqaa creating goone waan ta'eef create goona school ms kan jedhu msdb jennee create goona. Copy goona. Database keessa dhannee database keessa new database jennee sanaan booda database keenya san maqaa isaa kenninee fi create goonaa jechuudha. Kanaa booda asitti deebinee save goonaa page keenya refresh goonu data error hin arginu jechuudha. Refresh gaafa goonu isuma duraa sanitti nuu deebi'a. Waa hundasaa configurationiin code ignitarii kana fakkaata. Ittaansinee wanto jennu maalinni admin template download godhanna. Download admin template kan jedhu download goona. Admin lt jedhama. Admin lt kan jedhu san fayyadamna freedha. More customer support qaba. Waa hunduma qabu waan ta'eef freedhaan more admin template kan barbaadan fayyadamuu dandeessu. Garuu an more admin template kana tutorial kanaaf admin template isa kana fakkaatu kanan fayyadama. Download godhanna jechuudha. Asitti dhufnee isa kana live preview ilaaluu barbaadan bifa kana kan qabudha jechuudha. Sanaan booda isa kana gaafa seen isa kana kan fakkaatu jechuudha. Direct website keenyaan kanuma dura fayyadamaa turre sistema keenya waluma fakkaata isuma san fayyadamnaa jechuudha. Isa san download godhachuuf kun live yeroo laalludha. Demoowwan jiran jechuudha. Sanaa booda isa san download godhachuuf download kan jettutti buuna. Direct download nu goosisuu osoo hin taane gara GitHubitti nu geessaa. GitHub keessa seennee ishee version latest ta'e download goonaa jechuudha. Isa kana jechuudha. Isa kana download goonaa. Download kan jettu kanatti download source code kan jettu kanatti yeroo tokko click goona. Sanaan booda download nu godhaa jechuudha. Erga download goonee booda an dura download godheen jira waan ta'eef lammataa deebisee download hin godhu. Erga download goonee booda extract goona. An extract desktop irratti extract godhee sanaan booda faayila keenya san erga extract goonee booda gara gadii kana dhufnee faayila keenya kana index.php kan jedhu kana ni banna. Index.php kana erga bannee data kana bifa kana qabaata. Innis erga download ta'e fakkeenyaaf user kan jedhu local irraa local file C keessaan access gochaa jira. Local irra jira jechuudha. Kanaa booda waan hojjennu na duukaa bu'aa more preview data series taanee hojjennaa jechuudha. Jalqaba duraa wanti goonu faayila keenya gara projectii keenyatti deebinee projectii keenya isa Zampii keessa htdocs keessatti create goone folder tokko create goona. Folder kana right click goone new folder jennaan. New folder. Kanaa booda maal jennaani assets kan jedhu akkuma nan barreesse kanatti barreessitu assets jettanii barreessitu. Sanaan booda gara faayila download goone kana keessatti deebinee maal fudhanna folderoota fudhanna. Jalqaba dura plugins, dist akkasuma immoo builds fayyadamuu dandeenya, pages fayyadamuu dandeenya, docs fayyadamuu dandeessu. More baay'ee isaa kanneen asirra jiran kan yoo fayyadamtan gaariidha. Isa asirra jiru kana jechuudha. Fakkeenyaaf by size jenneen akkaataa order ittiin goonuu jechuudha. Kanneen faayilota kan akkaataa order ittiin goonu nuuf kenna. Daataawwan san bifa saniin order goonaa jechuudha faayilota jiran. Fakkeenyaaf as dhufnee pages build page folder qofa fudhanna. Faayilan fudhannu. Kanaa booda gara gajjallaa immoo as keessa kan jiran kan docsii plugin fi docsii fudhannee copy goona or isa kan copying godhee jechuudha. Sanaa booda gara projectii koottan deebi'a. File assets kan jettu yeroo tokko refresh goonuti. Isa kan foldera
create goone san keessa geessina. Asitti dhufnee new folder projectii keenya keessa new folder assets sana booda enter goona. As keessa dhufnee faayila kana paste goonaa jechuudha. Isaan amma finne kana paste goonaa. Kanaa booda waan hojjennu immoo amma itti aannee maalinni erga isa copy godhannee resource keenya isaan kana control U goona faayila kana control U. Gaafa control U goonu source code keenya bakka jirutti nu banaa copy goona isa san erga copy goone booda code editorii qabnuun banna. Fakkeenyaaf VS code dhaan ana banadhu. VS code erga bannee booda wantoota nu barbaachisan irratti galmeessuu eegallaa jechuudha. Jalqaba duraa erga VS code bannee asitti new file jennaanii. Kanaa booda faayila new file jennee asitti faayila keenya start goosifna. Maal barreessinaa? Type isaa HTML jechuu dandeenya. HTML kan ta'e wayii create akka nu godhu as dhufnee control V kan asii kaafne control faayila keenya san create new file jennaanii sanaan booda control V goona. Koodii keenya akkuma jirutti paste goonaa jechuudha asitti finne. Kanaa booda erga isa paste goonee booda maaltu jira? Jalqaba duraa admin templatein kun qaama garaagaraa irraa walitti dhufee akkuma tutorialii darbee akkamitti admin template ijaarra kan jedhu walitti fidamne kan jedhu kunniin amma fakkeenyaaf home kan jettu contact us akkasuma immoo mallattoowwan kunniin kan jiran iddoo tokko jiru. Isaan sun top menu jedhamu. Akkasuma immoo warri garanarra jiran kun jiru side menu jedhamu. Warra as keessa jiran immoo kontantoonni kunniin jiru. Contents warri jedhaman dashboardiin kun iddoo working area kanarratti bakki hojjetamu sun jira. Dhumarratti immoo fuutariin versioniiwwan jiran kun asirra taa'uu jechuudha. Kanaaf iddoo gurguddaa saditti qoodamu jechuudha. Isa sanii walitti qabna. Fakkeenyaaf amma heading irratti kan jiran bakka tokkotti walitti deebisna. Heading walitti deebisna. Sanaa booda immoo erga heading deebisnee booda naaf kan jettu tan iddoo tokkotti qabna ammas naaf baarii itti aansinee side baarii. Gara gadii kan jiru immoo content kan jettu tanas iddoo tokkotti walitti qabna. Contentii sanaa gadi immoo kan jiru contentoota jiran kan inni kun fuutariidha. Fuutarii kan bakka tokkotti deebisna. Sanaa gadi kan jiru immoo faayiloota jiran walitti guurraa jechuudha. Akkamitti walitti guurraa? Jalqaba duraa heading kan jedhu kan asii kaafnee hangasii copy haa godhuuti. Garam dhuftu faayilaa gara code editorii keessan projectii keessan ittiin bantanii jirtanitti deebitu. Sanaa booda as dhuftanii right click gootu new directory jettanii maal goona templates kan jedhu create haa godhu. Template erga jennee booda right click goonee new file jennaan. New PHP faayilii tokko create goona. PHP kanaan maal jennaanii link. Admin templatein iddoo garaagaraatti walitti qabama. Fakkeenyaaf heading partii heading kan jedhu kan copy goona. Isa create goona linkii kana dhufnee paste goona. Control A jennaan control V goona. Kanaa booda isa kana keessatti wantoonni sirreessamu jalqaba dura title kan jedhu kan sirreessinaa maal goona admin school management system jedhamu title school management system save goona. Sanaa booda allocation inni jirutti muudhaaf jalqaba dura kan fayyadamu. PHP equal as URL jennee folder inni keessa jiru folder assets jedhu keessa akka inni dhaqu goosifna. Sanaan booda isa kana tokko shift goona copy goona hagasii copy goona. Sanaan booda warroota online jiran hin barbaachisan isa kanneen akkasitti dabalee galchinaaf jechuudha. Kanaafuu jennaanii itti aansinee kan jiru immoo body keessa kan jiru top menu kan jedhu naaf kan jedhan kana bakka tokkotti galchina. As dhufnee asii hagasii isa kanneen bakka tokko galchina. Top menu kan jedhu as dhufnee right click goona new file PHP file top or naaf jechuu dandeenya. Naaf baara jechuu dandeenya. Enter goona.
control V jennee save goonaa jechuudha. Kanaa booda taansinee isa kanneen wantoonni sirriitti imeejonni garaagaraa jiru booda sirreessinaa taansinee immoo kan itti aaneeru naaf baara jechuun ishee kanneenii jechuudha. Taansinee saayid meenuu gara intarneetiitti deemnee saayid kan jettu tana bira dhufnaa. Kanaa booda isa kana akkuma jirutti walitti qabnee koppii goonaa as dhufnee raayit kilik goonaa new file php file saayid meenuu kan jedhutti raayit goonaa. Kanaa booda paste goonaa save goonaa taansinee kan nuuf kontentiidha. Daashboordiiwwan hariiwwan jiran kana jechuudha. Isas keessa jiran kan fudhannaa jechuudha. Kanaa booda isa kana walitti deebisnaa koppii goona akkuma jirutti koppii goonee as finnee asitti maal jennaanii working area keenya kanaan kontentii jedhamte konteener jechuun dandeenya kontentii jechuudha. Paste goonaa taansinee filtariitu ba'a. Filtarii jechuun isa gara jala jiru jechuudha. Filtarii kan jiru isa kana gabaasa koppii filtariiwwan kana walitti qabnee fuunaa yeroo tokko sanaa booda guddaa jechuudha. Irratti fuudhee koppii godhannaa new php file footer paste goonaa save jennaa taansinee keessa save goonee booda kana erga save goonee booda asitti dhufnee location isaatti qabnaa asitti akkasuma bakkeeffa resource kan jiru jechuudha. Base URL erga jennee booda assets jennee folder kana kennaa fi sana booda asitti dhufnee copy goonee as galchinaa set kanaa booda isa kana erga akkas goonee daataa keenya galchinee booda save goonaa. Sanaa booda as dhufnee peejii keenya bira dhufnee localhost jennee access goona. Localhost maal jennee schools amma argachuu hin dandeenye. Isa argachuudhaaf jalqaba dura controller tokko create gochuu qabna. As dhufnee new file new php class home controller jennee home controller kun extend CI controller sketch public location construct general public location index this view keessa folder view keessa kan jiru view keessa template keessa link jennee jalqabatti header kan jiru jechuudha. Kanaa booda isa shift D fayyadamnee naaf jennee naaf bar jechuun isa kana jechuudha. Taansinee side menu content footer jennee save goona. Sanaa booda immoo isa default base URL gochuu qabna. Default URL keenya goona configuration itti deebinee routes kan jettutti goona. Sanaa booda dhufnee controller keenya default controller sanaa booda dhufnee refresh maal jedhaa view jechuun isa kana view this load should be from controller is extend the this or parent
ini kenapa which is load view sharing keenya nanti kenapa mirroring kamu ya baru dulu mirroring jadi kontrol logonya adalah itu direct resource keenya argachaa asitti jechuudha. Kanaafuu daataan keenya bifa kana qabateera. Itti aansinee wanti ilaallu jalqaba duraa template keessa link. Kanaafuu linkii navbar side name jennee erga keenya booda resource argachuu dide copy goonee gara configuration itti adeemuu nuti config with URL booda isa kana bira dhufnee what is wrong behind this control view there is no any error around here. Okay, okay, then let's check this PHP to it. Okay, yeah, exactly, I got it. Okay, now ini kan masih ya. Kemudian file lagi refresh. Control U. Is there any error around? No any error. Okay. Okay, good. Only asset is so single asset. Copy, Control H, Control F. Okay, copy footer, on footer, Control R, 2 S double save. Okay, refresh. Okay, this is good. What is folder kana keessa image tokkotu file tokko tafe file san paste goona innis distidha file dist folder dist jedhu kana finne ante bisa error tomo gaafa page keenya refresh bifa kana qabataa jechuudha. Kana booda akka barbaannutti galmeessine ammaan barbaadu kanneen qofa asirratti hambisuudha jechuudha. Isa kanneen akka sales maal kan jedhu kana content irra kaasuun barbaada as dhufee naaf eessa dhufna iddoo kana dhufna jalqaba duraa dashboard keenya bira more info up to this let's remove all tokko dhabamsiifnee save goona page keenya gaafa refresh goonu deemnee gaafa refresh goonu isa kana argannaa jechuudha. More akkas ishee kirkirtuu tanan barbaadu preloadii jechuudha. Isa dhabamsiisuuf navbarii bira dhabnee ishee kanarraa asii kaa'annaa kanaan booda save gaafa goonu muraddii jechuudha. Kanaan booda imeejota amma loading ta'an jiran imeejii kanneen sirreessuuf jalqaba duraa gara tooppiitti deebina navbarii jechuudha. Navbarii keenya bira dhabnee asseetis lokeeshinii bakka jiru imeejii keenya image bakka source jedhu kan isufne php echo base url inni asitti maal daballa assets kan daballe
sana booda reesoorsii kana kennina. Koppii goona iddoowwan imeejiin jiranitti paste goona asitti dhufna paste goona save goona jechuudha. Kana booda gaafa refresh goonu peejiin kun imeejiin akka barbaadetti nu baasaa jechuudha. Xaansinee saayidameenii kan jiru saayidameenii gara olii mataa kan jiru loogoo tokko kanaafis paste goona kana booda save goona refresh gaafa goonu isheen kun nu sirriitti jechuudha. Akka barbaadetti manage goona. Kana booda kan itti aanee jiru interfeesii kan erga manage goone booda daashboordii kan jedhu kan sadiitu jira. Tokkotti deemna saayidameenii bifa kana qabsiifnaa jechuudha. Isa kana kennaa jechuudha. Student dashboard maal kan jedhu kan haala kanaan manage godhannaa jechuudha. Kanaaf isa san gochuuf jalqaba duraa dashboard kan jedhutti deebinaa saayidameenii keenya dashboardii ni qabna tokko qofa. Maaliif drop down aliin template irra jiru sun hin barbaannu. Kanaaf booda isa kanas biraa kaafna harkii gaggaragaltu tana jechuudha. Gaafa weessuu tokkicha qofa arganna. Widgeets kan jettu tanas hin barbaannu laamsina birraa. Kanaaf booda as dhufnee maal goona student asitti immoo add student kanaan immoo manage student save goona itti aansinee asii gadi warra jiran waan barbaachisanii yoo barbaadan sin waan biraa kennuufii dandeenya. Kennuufii dandeessu asii kaasnee gaafa asitti dhufnee peejii keenya refresh goonu students kan jedhu gadi ishee jaajattu ta'u irraa kaafna barbaannu tokko waan barbaannu lama qaba waan ta'eef waan barbaannu jechuudha. Kanaafuu itti aansinee teachers asitti dhufnee add teacher manage faayiloota barsiisotaa manage gochuu barbaanna yoo ta'e manage teachers jennaan sanaan booda asii gadi kan jiru nu barbaachisu bakka URL'tti delete goona itti aansinee parent kanaa booda manage parent jennaan kanaa gadi kan jiru nu barbaachisu kaaf asirra hangasii godhaan save godhaan refresh godha peejichi gaafa akkas goonu parentiin nu dabalamee kanaaf bifa kanaan deemna. Itti aansinee immoo kan jiru maalinni sirraa ilaalaa deemna parentii subjectii teacher classii kanaa booda maal goona isa kana close godhuutiin as dhufnee parentii subject or exam jechuu dandeenya subject asitti add subject manage subject immoo save goona kanaa gadi kan jiru immoo gadi kana delete gooneet as dhufnee refresh gaafa goonu add subject kanaa booda immoo kan itti aanee jiru teacher class jechuun barsiisaa dareetti assign gochuu yoo barbaannu as dhufnaa teacher kana jechuun barsiisaa fi daree walitti assign gochuu teacher class barsiisaa akka daree jechuudha. Itti gaafatamni isaa kan kennamuuf asaayyoo maal jennaan tokko assign teacher as dhufnee add teacher asitti kenna add teacher class jechuu dandeenya assign teacher jechuu dandeenya assign teacher
to class or add teacher class save goona itaan sini manage gochuu dandeenya. Manage teacher class jechuudha. TC gaafa akkas goone peejii keenya refresh kan manage. Okay, this from the behind this control manage TC save. Now the page is refresh manage TC. Sani gadi kan jedhamu nama barbaachisu falsaafnaa jechuudha. Asii gadi kan barbaannu payment method waa hundumaaf bifuma kanaan arrange godhachaa deemnaa jechuudha. Kunaa gadi warra jiran nama barbaachisan hunda isaanii dhaamsa. Dhumarratti faayila ta'u akkas goonee yoo tokko nama barbaachise isuma fi koppii godhee dubbifachuu dandeenya. Kanaafuu wantoonni barbaachisan asirratti hin jiran jechuudha. As dhufnee dhumarratti kan jiru tokko haa daballuuti user management itti haa daballu. User management akkasumas settingoota. As dhufnee isa kana control shift goonee koppii goonee asitti dhufnee paste goonee sanaan booda asitti dhufeen user management jennaan. Kana jechuun userii manage yeroo goone bakka ittiin goonu jechuudha. Asitti add user jennaan useroota fayyadamtoota sisteemichaa yeroo galmeessan manage user isa kana immoo fakkeenyaaf teebilii osoo hin taane user jechuudha. Manage add user manage user jedha. Isa kana user class jedhama. Gaafa user class classing bifa kana qabaata. Gaafa itti user class add user goona manage user gochuu dandeenya. Inni itti jiru immoo settingoota keessaa wantoota haala keessaa godhuuti settingii jalqaba dura classiin akka settingiitti check goona. Class list class manage class jedhuun achuma irratti edit goona delete goona. Manage class itaan suni manage section kanaaf itaan suni manage gender illee akka settingiitti fidanna. Male female inni ittaanee jiru akkaataa kan ittiin hojjennu inni biraa manage staatusiiwwan jiran manage staatusii barataa tokko drop out godhuusaa maal keessaa bahee deemuusaa wantoota baay'eesaa haala kana manage goona jechuudha. Settingiin iconiin settingii immoo asitti yoo dhufu settingii bakka jedhu kan iddoo kana jechuu teebilee osoo hin taane orange mallattoo giyyeegilee fayyadamuu dandeenya moo biloonii kan ittiin banansan jechuudha. Kun settingii ofitti qabateera. Kana fakkaataa jechuudha. File menu management itti wanti ilaallu database keenya irratti hojjechaa deemna. Paartii lammaffaatti aga walitti deebinutti nagaan turaa horaa bulaa. Tutorial itti irratti immoo maal laalla jalqaba dura akka database configuration akkamitti akka hojjechuu dandeenya. Database keenya akkamitti akka hojjechuu dandeenya. Isa kan waliin laallaa jechuudha. PHP admin jennee school DB kanaa booda as dhufnee keenyaaf design keessa seenuu more design yoo jennee isa kan akkamitti akka hojjechuu dandeenya waliin laallaa jechuudha. Kanaaf
tutorial itti aanu tutorial baay'ee bareeda relational database akkamitti akka uumuu dandeenyu kanaaf kan kana fakkaatan waliin ilaalaa deemna. Tutorial itti aanu akkasiin dabarra. Maduu qabu ansanii jedha. Uraabulaa.